Maashaallah meeshaa obboleeyyan teennaa qabadheesanii dhufee jira jechuudha. Har'a as bira asitti maatii wajjin argamne jechuudha. Maatii warra meeshaa wajjin jechuudha. Ijoollee Arabiyaa Majlisii kan nama lamaati jechuudha. Maatiin as bira argamanii jiran kinootii fe'achuudhaaf dhufanii jiran jechuudha maatiin. Akkuma isin argartan kana maatii wajjin haasaa irra jechuudha. Maashaallaadha. As biratti makaddaa fi beektiraasiin irratti galee hin jiru. Irrin fidaa jira jechuudha. Mana reefu gadi guurree makiinaan dhaabatee nu eegaa jira fe'uudhaaf jechuudha. Maatiitu fudhachuudhaaf dhufe jechuudha. Maashaallah Arabiyaa Majlisii nama lamaati. Baay'ee guddaadha. Arabiyaa Majlisiin kun meetirii 12 jechuudha. Abbaa 40ti. Akkuma isin argartan kana as biratti jechuudha. Boondidii isaa yeroo baay'ee beekuu yoo barbaadan boondidii isaa asitti mul'isa jechuudha. Boondidiin isaa kinooti boondidii kwaalitii jechuudha. Maashaallah boondidii hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Asumaan maatiin warra meeshaalee halaaluu isinillee argitanii isaanillee hin argan jechuudha. Akkanatti addaan baasee isaan tanaan durallee akkuma isaan dhufaniin banee waa hunda isaa itti mul'isee laalanii arganiiranii hedduu jaallatanii jechuudha. Baay'ee gammadanii itti tolee jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana maatii ijoolleeti jechuudha. Baay'ee jaallatanii jiran jechuudha. Maatii yoo isin jedhu maatii dhalatteef jechuudha. Hedduu jaallatanii baay'ee itti tolee baay'ee itti mul'isee jira jechuudha. Jaallataniiranii maashaallah hedduu itti tolee hedduu gammadanii jiran jechuudha. Akkasuma isinillee maatiin keessan haala kanaan dhufanii akka isin ilaalanii isin gammadan yoo feetanii erga hojjechiifattanii geessitanii booda maatiin keessan dhufee isin ilaaluu fi isin arguu hin danda'a jechuudha. As biratti boondidii makaddaati jechuudha. Akka isinitti mul'isaa jiru. Boondidiin makaddaallee akkuma isin argartan kana maashaallah hedduu kwaalitiidha jechuudha. Arabiyaa Majlisiin hojjennu uummata akka kaminuu nu addaraadaramu jechuudha. Sababni isaa boondidii kwaaliti oriijinaali waan ta'eef jechuudha. Arguun amanuudha kinooti ija keessaniin argaati amanaa isiniin jedha. Boondidii kwaaliti ta'uu isaa ofii keessaniyyuu akkana addaan baasnee tokko tokkoon ol qabnee gaqqabnee isinitti mul'isna. Yoo akka duraan isan ol fuudhee harkisee banuu isinitti mul'isu akkasitti naa hin mijaa'uu hin danda'u jechuudha. Sababa isinuun beektanii sababa saniif akkasii harkisuu hin dandeenye baay'ee isin mul'isa jechuudha. Kanaan durallee hin beektanii. Haala kanaan maatiillee laallataa jira jechuudha. Arabiyaa Majlisii isaanii laallataa jira. Arabiyaa Majlisii lama isiniin jedhee jira. Tokko kana jechuudha. Kun abbaa meetirii 12 jechuudha. Akkuma isin argartan kana abbaa 40 lafarraa ol qabsiisa. Gatiin isaa baay'ee warroonni jettan meetiriin takkattiin birrii 15,000 jechuudha. Muluun isaa 100 fi 80 jechuudha. Meetirii 12 jechuudha. Beektiraasii guutuu isaa qaba. Akkasuma makaddaa guutuu qaba. Akkana qofa osoo hin taane teebilii jidduu keessaa qaba jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaalladha. Kaameraan kiyyamaaniin seeraan na waraabaan jiru. Abbaan manaa kiyyaa na bira hin jiru waan ta'eef nama biraati jechuudha. Meeshaalee fe'atu warra makiina irratti fe'ama waan ta'eef asuma daayirektii homaayyuu waan nama hin dhibineef jecha kophaa kiyya jira jechuudha. Ofii kiyyaarraa fuudhee isin waraabaa jira jechuudha. Argitanii muraasuma keessatti mul'adhee ka'ee ergasii ofii kiyyaa isin waraabaa jechuudha. Boondiidhaa fi kararii isaa jechuudha. Carqii kana namoonni barbaadan turtanii erga turtanii booda ajajatna. Carqii kana feetan taanaaniin carqiin kun ammatti hin jira jechuudha. Namoonni carqii kana barbaadan sa'aatii kanatti carqii kana hin argattan waan ta'eef daftanii ajajachuu ni dandeettan isiniin jedha. Kararii lamatu walitti dhufee machi wal godhee hedduu bareeda jechuudha. Maashaallaadha baay'ee bareeda jechuudha. Meetiriin tokkochi birrii 15,000 isiniin jedhee jira. Arabiyaa Majlisii. Arabiyaa Majlisiin boondidiin isaa kwaalitii waan ta'eef osoo boondidiin isaa kan kwalitii ta'uu baate hin qannasa jechuudha gatiin isaa. Inni kun garuu boondidiin isaa boondidii kwalitii fi oriijinaalii jechuudha. Hedduu jaallatanii hedduu irraa gammadanii jechuudha. Baay'ee jaallatan baay'ee irraa gammadaniiranii maashaallah. Akkana fakkaata jechuudha. Arabiyaa Majlisiin kennaa maashaallaadha. Inni tokko kana jechuudha. Lammaffaallee isinitti mul'isaa namoonni meeshaan keessan isin hin bahiniif obsaan nu eeggadhaa isiniin jedha. Sababni isaa waluma duraa duubaan suutaan baasna malee bakka tokko meeshaan nama hundaa hin bahu waan ta'eef waluma duraa duubaan isin baasna waan ta'eef asumaan subscribe like share godhaa isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin obboleettii kennaa akkana fakkaata. Meeshaa biraallee inni qaban jechuudha. Hin baane meeshaan sunniini. Jalqabaa fi Arabiyaa Majlisii nu baasii jedhanii Arabiyaa Majlisii baasee fi haala kanaan xumuree fi jira jechuudha. Maashaallaadha. Isinillee akka jaallattan abdii guddaa isinirraa qaba. Namoonni ajajachuudhaaf karoora qabdan jechuudha. Arabiyaa Majlisii irraa akkasuma meeshaa fanicharaa meeshaa mana keessa meeshaa biffeera jechuudha. Meeshaa barbaadan namoonni jechuu barbaadanii keessaa na dubbisuu ni dandeettan isiniin jedha. Yaada qabdanii fi
koomentii irratti naa barreessaa isin jedha gara Arabiyaa Majlisii lammaffaatti isin geesse inni kunillee Arabiyaa Majlisii lammaffaallee akkana jira jechuudha kararriin isaa baay'ee bareeda jechuudha kanallee hedduu bareeda jechuudha akkuma filannoo abbaatiin jechuudha ka hojjetamu akkuma isin argartan kana inni kunillee baay'ee bareeda jechuudha yoo jaallattan kanaaf isan keessa ka barbaadan jechuu dandeettan jechuudha mircaan namni sun filate hundu nuuf bareeda jechuudha maalidha inni guddaan jechuudha carqii kararrii haqatoo ta'e durumatti himna jechuudha duruma namni sun yoo filatellee kun isin ta'uu jennaani inni guddaan boondii dida jechuudha carqiillee dirqama carqii originaalii ta'uu qaba isa biraa ammoo carqiin originaalii waan ta'in hin fuuqanaa jechuudha yeroo booda hin fuuqanaa carqiin originaalii waan ta'in kunillee carqii originaalii jechuudha abbaa 40 lafarraa ol kamsiisa abbaa 40 mitiriin takkattiin 15,000 jedheesanii himee jira goddanyoota lamaan jechuudha Arabiyaa Majlisii akkana jiru kana ajjatanii haala kanaan bahee fi jira jechuudha meeshaa biraallee hin qabani garuu meeshaa sun video biraa irratti qabadhee isin ka dhufu ta'a jechuudha hin xumuramne Arabiyaa Majlisiin dura akka dhumatuuf fedhan jechuudha sunniin hin xumuramne jala bibbitanna jedhanii meeshaa mana keessaallee akkasuma meeshaa farniicharaallee hin qabanii kaawwan jala bitanna jedhanii haala kanaan hojjannee fi xumurree fi jira jechuudha akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba namoonni meeshaa kana jaalattanii meeshaan kun isinitti tolee qalbii keessan isin haawatee jiru keessan na dubbisuun irraanfatinaa isinin jedha kinoo asbirattillee tirfii hafee jennaanin asbirallee kennee jira jechuudha carqiin isaa jallee akkas jira jechuudha carqii hedduu bareedudha jechuudha originaalidhaallee akkasuma bareedinallee qaba jechuudha carqii filannoo yoo barbaadan jechuudha ka viidiyoo gadhiisnu kana malee keessaan dhuftanii yoo nu dubbistanii isin filachiisna jechuudha kararrii carqii jechuudha osoo irratti hin dalagimin kararrii lafa jiru isin filachiisna jechuudha Arabiyaa Majlisiin kennaarraa akkana fakkaata abbaa 40 mitiriin takkaatiin birrii 15,000 mitirii 8 ol yoo ta'e teebiliin jidduu keessa akka giiftiitti isiniif kennama jechuudha achi gadi yoo ta'e ammoo birrii keessan irraa bitattanii eessa jiraata warri jettan anka jiraadhu Shashamanneedha naannoo Oromiyaa guutuu isiniif geessa jechuudha lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heloo jettan gamaanumaan argachuu dandeettan isiniin jedha yaadallee qabaattanii koomentii irratti naa barreessa isiniin jedha meeshaa jechuu yoo feetanii keessan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha telegiraamii imo waasaap illeen kanuma jechuudha lakkoofsuma kanaan fayyadama waan ta'eefi naannawa Oromiyaa ka ta'e hundumaayyuu isiniif geessa jechuudha boota isin barbaadanii fi boota isin feetan isiniif geessa isiniin jedha akkasuma qophii iidaa jechuudha wantoota tokko hanga danda'een akka isin foraabuu namoonni feetanii keessan na dubbisaa isiniin jedha qophii ayyaana jechuudha keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtan jechuudha biyyatti osoo dabarsanii jettanii ka hawwitanii akkasuma nyaata biyya keenyatii fi dhugaatii biyya keenyaa namoonni hawwitan jechuudha akka isiniif hojjedhu jalqabarraa egaa xumura koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha ka beeknu wajjin kan beekne walirraa barannaa ka beeknu wajjumaan hojjanna jechuudha akkana fakkaata akka isin jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba jechuudha viidiyoon kiyyaarraa asuma irratti xumura yaada qabdanii koomentii irratti naa barreessuun irraanfatinaa isiniin jedha warri meeshaa farniicharaa barbaadanii gara lakkoofsa kanaatti yoo dhuftanii nu qunnamtan meeshaa kwaaliti fi meeshaa originaalii ofii kennaa waan hojjannuuf jecha isiniif hojjanna isiniin jedha warroonni nu bira hojjetaa jirtan maashaallah carraa qabayyiidha isiniin jedha meeshaa originaalii fi meeshaa kwaalitiitu isiniif hojjetamaa jira hedduunaaf galatoomaa umriinaa dheeradha nagaatti horaa bulaa geebanaa isiniin jedha viidiyoo kana saskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa nagaatti